عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن نجاة هواسني خينيا مقالة تورنتوتي. نتي هواسا دبرتي خمقالة تورنتوتي إيجا هندي فمني بركم لما في كل تكا أرانتنا أمتا كل لما أمتا كل لما كان خيستي وهدودا هجنة وان هواسا وان من قدولي وان درجة جواني أكسمتي وان ماتي لالتسي وان درتي كودا فلاني أمو قبين توني أمتا لما يساخينيا باربيكيو سكولة تديبو سبب فنيتي أما تلمي ساخينيا أما تدبري سبتمبر سديه جرمو بهورومياتي وجو كوب أي سنة أما تخنمو خب آخينيا هواسني دبرتي دا تامسون ميموريال بارك سبتمبر لما بركم لما في دي دمي سدي كوب أي سنة هواسني خينيا خمقالة تورنتو دفيتي كون أكما أغرتان خنتي قدر رافدتي غلطو مادا هواسني خينيا خوغ غنمون كوري نما تربا سنكيسا رغدين خنو أسجراني الدمانيان أسجرتي مصران فانيس هيدين فانيس أتشجراني غاوني جنوان غنما غلطو مادا بليان كيا يو آيتشو فيتن أسجرتن. If you want to say thank you to anything or anything, here you go. Thank you for everything. I'm happy to be here. Yeah, I'm inviting you on behalf of Oromo Canadian Women Organization. Yeah. They are my colleague from the Centennial College, and she's my classmate. Her name is Reem. She's taking, what are you taking right now? Office administration Office program. Yeah. Yes. I'm happy to join you all here, and that's all. That's all. Okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan dursee amma lamma faakenya back to school ifgoone baga guyyaa kanaa waliin geenye afeerraa keenya kabajanii warra dhuftanis baga nagayaanuu dhuftanii galatoomaan sinin jaan qalma. Egeree miidiyaan akka gaariitti akka galatoomu haa galatoomu egeree miidiyaan bakka hundatti bakka isa barbaannetti asin nuu mul'atee arra sagantaa kana akkana waliin nu qixxeessu isaa hedduu galatoomi jennaanii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا كان جولين تينياس نتي ساس دفنه ولركنه والجيجمدو خينا فيدو تكغلتو ما اسني جنة. Thank you, Hobo, for inviting me here. Yeah. I'm happy to be with all of you guys. I'm happy to be with all of you guys for invitation and all of this great adventure with Oromian. And Toronto, being in Toronto, have been a blast. Oh, that's nice. Yeah. My name is Baladin Taha. I like the whole city. Take it for that. God help us. Yeah. Haye, abba urjitin jama jirata magala Toronto ti. Arrantana kopi waldeni mati fi dubartota Canada, Ontario. Asitti waltajjii kanatti qopheessan kan ijoollee daa'imman mana barnootaa deebi'uu irratti gargaaruudhaaf jajjabeessuudhaaf qophii godhan irratti argamuudhaaf dhufne qophii kun kan lamadaati waggaa lamadaati ijoollee daa'imman xixiqqoo hamma umriin 18 warra barnoota irratti jajjabeessuudhaaf waan ittiin baratanii fi kitaabaniif daftaroota adda addaa qalamaa hojii qopheessanii kennuufi deemanii sanirratti argamuudhaaf dhufne gaa'ii waan gaarii godhaa jiranii waggaa lamadaatii fi haajaa baatanii haa galatoomanii dubartoonni keenya ifiifuu mana barnootaati. Kanaaf dirqama silaa hawaasni irraa barbaadu guutichaa jiranii. Nuti dargaggoonni magaalaa Torontoo akkuma wal beekumsaatti walitti dhufnee Oromummaa keenya cimsuudhaa fi aadaa keenya babal'isuudhaa fi walitti dhufeenya keenyas akkasuma cimsuudhaa fi yeroo gaddaa yeroo gammachuu fi akkasumas yeroon tokko hin jiraata yeroon emergency walitti sassaabamnu fi ji'a ji'aan amma keenyaaf hoosni keenya ji'a ji'aan walitti sassaabamna waan tokko cinqiin hin jiru walumatti dhufnee haasa'uudhaa fi akkasumas immoo waan rakkinni yoo jiraate soshaalii akkasuma marii goone immoo dabalataan immoo har'aa hawwanii fi ijoolleen back to schoolidha. Samariin kunis dhumaa jira waan ta'eef walitti dhufnee gammachuudhumaa fi oromummaa keenya dagaagsuudhaaf walitti dhufne jechuudha.
iskoolii tokko hin deemanii yeroon itti walitti dhufanillee chaansiin argatanii wal baruudhaafi yooma maatii walitti fidee ijoollee barsiisee gara fuulduraatti aadaaf amantiif afaan isaanii oromummaan maal akka ta'e oromoon maal akka ta'e baruudhaafi isaan fayyada. Dabalatees immoo akaadaamikalii ijoolleen waan irra jiran waliin mari'atanii gammachuudhaallee uuma. Gammachuu uume rileeshinii isaanii walitti dhufanii akka isaan wal baran mostly wal baranii aadaa ofii afaan ofii eenyu akka ta'an akka baraniif gargaara yaadaan. Gara fuulduraatti waan jechuu barbaadu uummatuma kana keessa jiruuni warroon mallee Oromoo ta'anii waa'ee afooshaa walitti dhufeenya Oromoo warra hin beeknee fi gara fuulduraatti akkuma walitti dhufeenya isaaniitti walitti dhufanii akka gammadan nuunillee afooshin akkasii jiraachuullee akka ituu baranii nuunis karaa hawaasa keenya ibsa goonee akka walitti dhufaniin goona gara fuulduraatti itti fufee hin jabaataa oromummaan illee hin jabaataa aadaan hin jabaataa kana irratti faayidaa qaba gara fuulduraatti akkas godhame gaarii galatoomaa agartee asitti gartee gaaffiidhaan gaafachuu keessanii fi guyyaan irra kun inni guyyaa gartee hawaasa dubartii Oromoo Torontoo gartee ummati gartee waliif gartee community walii yaamanii gartee hoota gartee bashannanan gammadanii waliin nu fidanii nullee gartee sanii fi anis durataa community Oromoo Torontooti tanaaf gartee kabaja sana kabajana yaamanii saniif dhufee amma isa argame tanaaf waan isaan godhan kan gartee hedduu galatoomfanna gartee community jechuun gartee dubartii jechuun gartee hundee gartee hundee uummataati jechuudha. Tanaaf gartee community Oromoo illee gartee dubartii tana waliin bira dhaabbanullee waan dandeenyu gargaarsa goonuu fi gartee abdii qaba. Tanaaf guyyaa irraa kun inni guyyum gartee adoo iskuulii mani barnoota gartee hin banamin ijoollee gartee waliif fidanii ijoolleen isa gammaddu guyyaa akkanaati dubartii akkanaatu goote. Tanaaf hedduu gartee galatoomaniiti. Tanaaf waan cufaamu isaan nullee community akka community Oromootti wal bira dhaabbanna. Hedduu galateessanii agaawwenna. Dhaamsi isaanii qabu gartee jajjabaadhaa gartee itti fufaa gartee dubartiis gartee waliif fidaa gartee tumartee hedduu jira waliif fidaa gartee jajjabaadhaa nullee isa waliin jirraa dhaamsi kan qabuuf kana akkasuma jajjabaatanii gartee amma dhufuu agarri jajjabaatanii nama hedduus waliif fidanii gartee ijoollees fidanii akka gammachuu kana godhanii abdii hedduu qabna. My name is Laima Badruddin. Here we all gathered at Thompson Memorial Park to celebrate the second back-to-school barbecue by the Oromo Women's and Families Association of Ontario. Today we are here to give out free school supplies and do giveaways to the youth in our community just to get us all together before back to school. And we all just wanted to thank you guys for showing up. It is organized by the Oromo Women's and Families Association of Ontario. This is the second year that we're doing it, and we just want to thank you guys all for coming out again. For the youth, what I'd say is the Oromo community has so many diverse people with so many diverse backgrounds in work, studies, and everything of the above. So what I'd say is when you guys show up to these events, have an open mind and try to get to know everybody because you'll get surprised with what you can figure out with everybody in this community. Qophii arraan tana waldeenii dubartoota maatii fi dubartoonni Oromoo Ontaariyoo ijoollee daa'imman barnootatti jajjabeessuudhaaf godhan irratti argamnee gama kiyyaa fi gama gurmuutiin isaan kana jajjabeessuun dirqama hawwan dirqama isaaniif irraa bahaa jiranii kanaaf maqaa gurmuutiin galatoomaa jechuudhaaf uummata xiqqoo finnee dura teessoo waldaa dubartootaatiif galatoomaa warra biraatiif illee kunoo kanaan fidee akka feetan godhaa isin. Hayya kuno la waan faaya warra babbareedoo faayuudhaaf faaya finnee fi rabbi umrii isin haa dheeressu jabaadhaa waan jirtanitti waan gaarii jirtanii ilmaan nu guddisuun duudholuu qofaa miti isaan guddistanii barnootaan faayitanii hegeree Oromiyaa tolchuu irratti fuuldura deebisuu irratti wanni godhaa jirtan waan guddaadha. Arra mul'atu immoo borummoo seenaa taha jabaadhaa jedha. Hayyee galatoomaadhaa isinilleen bikka gurmuu buutanii badhaasa waan aadaa teenyaa nuu fi hawwan keenya babbareedoodhaaf nu kannuu keessaniif hedduu galatoomaadha.
bara dabree September 3 gurmuudhaa wajji waltaaneetii qophii akkanaa qopheessinee bara kana immoo torbaan takka nu dura dursaniiti isaan qophii qopheessanii nutilleen akkasumatti gaa jalaanaaf nu enneeti amata kanaa amata lammeessaa itti idaanee galatoomaadhaa namni jaaramee waan akkanaafa godhaa jaaramuun barbaachisaadha. Oromoon jaaramuu ni dandeenya. Waan takka wanni nurraa hafee hin qabnu kun amata lammeessaa keenyaa nuti hawaasa dubartiidhaa eega jaaramnee gaa akkanumatti tittisnee bakana ba'uu jirra inshaallah gaa yoo rabbi jee galma geenyu san numa dhaqqabna jenneeti tulluu nu dura jirtu amma jala geenyee jirra tulluu tana gubbaanni qaarreenneetuma itti jirra gaa galatoomaadha gurmuun baha oromiyaadha galatoomaan isinin ja'a maqaa hawaasa dubartiitii fi maqaa kiyyaan galatoomaan isinin ja'a abbaa urjiidha.